Akka mooltan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu oduu ariifachiisaa isin biraan geenna. Lolaa TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti deemaa jiruun kaleessa galgala TPLF'n magaalota gurguddoo naannoo Amaaraa lama rukutuun isii himamee jira. Magaalaa Bahar Daar fi Gondar rokkeetota gurguddaa irratti roobsuudhaan mootummaa naannoo Amaaraa hedduu akka ariifachiises himamaa jira. TPLF'n lolaa kaleessa galgala mootummaa federaalaa wajjin gooteen mootummaan federaalaa na rukutuu deema jechuudhaan buufata xiyyaaraa fi akkasumas magaalota gurguddoo naannoo Amaaraa akka rukutan mootummaan ifa godhe jira. Lolli kun garamitti akka deemuu fi eenyu akka injifatus tilmaamuun baay'ee rakkisaadha. Yeroo ammaa kana keessatti humnoonni gara lachuu walitti guurachaa meeshaalee gurguddaadhaan wal rukutuudhaaf walitti akka aggaamachaa jiranii fi gaaga'amni gurguddaan akka dhaqqabes namoonni keessa beekanii fi maddeen odeeffannoo addunyaas kaleessa Human Rights ibsanii jiru.